Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee ayyaana guyyaadhaa kabajachuuf bakka kana wal ga'uu keenyaaf gammachuu guddatu natti dhagahama. Kanatti aansee akka aadaa keenyaatti islaaftuu eebbaan jalqabtiin ture Oromoon nama folchaan jedha. Faatee waaqni dhagaye, dhibbi dhagaye, dhibaayyoon dhagaye, gadaba si galchi, gadaa tulluufis, waraana qaqeessa, arsii mana qaqaatii bulchi, tulana toltoota. Faatee waaqni dhagaye, dhibbi dhagaye, dhibaayyoon dhagaye, arsii mana qaqaatii bulchi, tulana toltoota. Galatooma Oromoo Abdul Jabbaaruu eebbisee xumuree jira. Anis xiqqeessumaan garteettiidha. Obboleeyyan keenya kan wal beekuu fi kan wal hin beekne jidduu yaa'anii sagalee teenyaatii fi gurraan halaalaa dhageessanii waltajjii Oromoo irratti argamuu keessaniif baga Rabbi haala jabaa kana keessatti nagayaan isin fide isiniin ja'a. Oromoo tokkoomtee akkatti wal dhufuun waan guddaadha. Baga Rabbi kabajaan isin fide ulfaadhaa waan gaarii harkaa bilisummaa ijaarratti isin agarsiisuun ja'a. Asuma irratti xumuraanis illee deebifatee jedhamaan bira kutaa galatooma ulfaadha. Ayyee kun jirtu jaallatamtoota kabajamtoota hirmaattota Gara kana jalatti argamtan hundi keessan baga nagaan dhuftan baga nagaa wal agarre walitti dhufeenyi keenya kun kan jalqabaadha malee kan numaa miti. Waan jedhu qabu jaarsoliif fixaniiru Waaqayyoo fiixaan ba'umsa nuuf godhu kan nagaa kan bilisummaa kan ittiin biyya keenya ittiin bilisoomnu nuuf godhu jajjabaadha. Galatooma dharraanaa kennuu keessanii fi akkuma beekamu Oromoon aadaa qabdi. Jalqabaa bakka hundattiyyuu waggaa walgahii adda addaa adeemsifatanii akka nagayaa wanta sana ulfatanii galaniif eebbaan banatan jechuudha. Garuu anarraan eegamu nama dhiiraa ture. Egaa carraa bal'asii bakka galatoomaan siin jedha. Baay'ee dubbisii dhagaye, gadaasii dhagaye, gadabisi bulchi, waraana qaqeessa, mana qaqaatisi bulchi, Oromoo tokko godhi, bara bara nagaa nu godhi, mootummaa kana nurraa kuffisi. Ilmaan xumuraa galatoomaa. Walgaha keenya yookaan waltajjii keenya guddootee taateen akka aadaa Oromootti jalqabnee jirra. Kanatti aansuudhaan hoogganni garee obbo Saadiq Umar haasawaa gabaabaa isaa nu taasisu. Hooggana garee obbo Saadiq Umar hamilee nu simadha. Obbo Saadiq Umar hooggana garee obbo Saadiq Umar hamilee nu simadha. Hamilee oliin ta'u jedha hamilee. Akkam jirtu? Galatooma akkam jirtu? Maqaa garee kanaatiin isin galateeffachuu barbaada. Maqaa uummata Oromootiin meeshaa tokko gara waan biraatu osoo hin seenin hundi keenya gadda ilmaan Oromoo biyya keessatti dhumaniif tokkoon keenya osoo nafin gadda daqiiqaa tokko akka wal kaanuu kabajaan isin gaafadha. Galatooma asiniin jedhaa hunda keessan hedduu isin galateeffadha. Ayyee kabajamtoota hirmaattota kanaa hunda keessan kabajamaa itti aanaa hoogganaa garee kanaa Obbo Abbaas, kabajamtoota miseensota garee kanaa, kabajamtoota hirmaattota, kabajamtoota keessummoota keenyaa, kabajamtoota ilmaan Oromoo hundaaf baga nagaan dhuftan, baga nagaan wal argine, baga nagaan guyyaa keenya kana nu kabajanii nu waliin argamtan isiniin jedha. Hunda dursa nageenyi kiyya kan kabajaaf jaalalaa onne irraa burqite hunda keessan bara naaf hadha qabdu isiniin jecha. Guyyaa har'aa akkuma beekamu wanni irratti wal geenye
haala kana wal ga'uudhaaf biyya kana keessatti yeroo jalqabaatiif haa ta'u wanti nu irratti wal geenye jechuudha dhimma qabsoo uummanni Oromoo biyya keessaa finiinsiserraa ka'uun qabsoon uummata Oromoo biyya keessaa finiinsise bu'aa biyyattii Kuwait keessatti Oromoon jiraachuun isaa hin beekamne haala kanaan beeksise jechuudha. Kanaafis gahee guddaa kan taphate qabsoo uummata Oromoo biyya keessaa sana akka ta'e hundi keessan ni yaadatu. Kanaaf obboleewwan kiyya nuti ilmaan Oromoo biyya Kuwait keessatti argamnu haala kanaan walitti dhufnee tumsa goonee ilmaan Oromoo biyya keessaa dhumaa jiran. Ji'oota 5 darban keessatti lubbuun ilmaan Oromoo nama 500 ol dhume dhimma lafaaf lafa irratti akka ta'e hundi keessan yoo quba qabdu dhimma isa kanaaf haala kanaan